نقدر ديفيد كتابتكم. الشيخ اسم الرابع. أيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله فني برنوتا كينيا تابا أصول الثلاثة كتا تقفى أجتشون رب فليه. الأصول الثلاثة وأدلتها. أصول الثلاثة وأدلتها. أصول الثلاثة شروط صلاتاتي في أركان ساتي في واجب صلاتاتي وجن جتشو. أصول الثلاثة رقاسي شروط واجبة في أركان عند سات وجن ولتقى كتابني. أما كان الرجل الأصول الثلاثة وأدلتها. أصول الثلاثة هندي سدين وأدلتها أرقا إسيتي وجني جتشو. أولوف أصول الثلاثة لشيخ الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد علم عبد الوهاب رحمه الله تعالى. رب رحمة إسافا قلو كنيسات أصول الثلاثة. أصول الثلاثة بان كتابة إنيو محمد بن عبد الوهاب جتشو. محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان. محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان مقان إساء بريد ألوت إساء kuma tokkoof dhibba tokkoof kudhanitti dhalatee hijiraa nabiyyi irraa jechuudha. Akkasuma duuti isaa 1206 kan inni biyya addunyaa irraa godaane jechuudha kan inni itti du'e. Kanaaf usuulu salaasaan namni barnoota ahla sunnaa wal jamaa biratti qur'aana qara'ee akka beekamutti dura jalqabamaa salaasaa qaba. Maaliif jennaan usuulu salaasaa hundee sadeen waa'ee tawhiidaati usuulli. Kanaaf waa'ee tawhiidaa, waa'ee shirkii, waa'ee bid'aa kana dubbamaa baasa jechuudha. Kitaabni usuulu salaasaan kanaaf jarri suufiyyaa waa'ee inni tawhiida dubbatuuf jibban. Kanaaf maalirraa jalqabna dura? Sanuma tawhiidumarraa beekumsarraa ka jalqabu. Kanaaf abbaan kitaabaa akkana jedhee jalqabe i'lam rahimakallah. I'lam beeki rahimakallah rabbi rahmata siif haa godhu beeki. Annahu dubbiin yajibu calaynaa nurratti dirqama ta'a. Ta'allumu baratuun arbaci masaa'il gaafii 4 baratuun dirqama ta'a. Gaafii 4 beekuun dirqama nurratti ta'a jechuudha. Al-awwal inni duraa gaafii 4 sanarraa inni duraa al-ilmu baratuudha. Gaafiilee 4 baratuun dirqama ta'e irraa suni kan duraa maali? Al-ilmu baratu. Waa baratuudha. Ilmii baratu. Ilmii asitti jennu kuni beeratuu wayita jennu maal baratuudha? Wahuwa baratuu ka jennu sun baratuun sun macrifatullaahi al-ilmu yookaan hoo beekuudha jenne. Maal beekuudha? Wahuwa beekumsi suni macrifatullah. Rabbiin beekuudha. Jalqaba irratti maal beekuudha? Macrifatullah. Rabbiin beeku. Wa macrifatu nabiyyihi. Nabiyyi isaa beekuudha. Rabbiin beekuun maal? Tokkicha tawhiida sadeen uluhiyyaa, rububiyyaa, asmaa'i wa sifaatii baratanii addaa baasanii beekuudha. Rabbi beekuu jechuun tokkicha jetteetuma dhiisuu miti.
توحيد هندايو توحيد الربوبيات ألوهيات ربي تخنا أومي ربي تنما ناجسين ما جيسا akkasuma rabbi tokkicha inni gabbaramu maqaa bareedaa qaba sifa bareedaa qaba itti rabbiin beeku wamaarifatu nabiyyihi nabiyyi isaallee beeku nabiyyi rabbiis beeku ergamaa rabbiitii gabricha rabbiitii ilma namaatii isa qaalii isaatu godhamaa hin gabbaramu hin waammatamu hin kadhatamu itti beeku wamaarifatu diini islaam amantii islaamaa diinii islaamaa kanallee beeku bil adilla ragaa wajjin islaaminaan qaba itteetuma islaaminaa himachuu qofaa miti islaaminaan maali دين ربين جالت ورضيت لكم الإسلام دينا ربين إسلامنا بالأدلة رجاء عن بيكو إسلامنا إسلامنا جتون إسافو دم إن الدين عند الله الإسلام دين أمنتين ربي برد إسلام جتة بيكو تيجالي ربين إسلامنا ملك ران جنتا نجرا هنجرو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه جد رجاء وجنا كان بيكو namni islaaminaadhaan malatti karaa biraa amantaa biraa kan rabbitti na dhiyeessa jedhee barbaadu falan yuqbala minhu irraa hin qeebalamu diin islaamaa guutuudha اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا جد دين كيسان أمنتي كيسان سنيف قوتين جرا نمني برادو في إرى اتدبل انجرو إرى إرس انجرو جتو الثانية إني لما فان العمل به اتهجتشو وان برت سند اتدلقوا الثالث سدفان الدعوة إليه وان اتي برت اتي هجت سنمو وفي هجت قادري سومتي اتي هجتشو اتي وامودا الرابعة أفرفان الصبر أبسو على الأذى تنكي رت فيه تنكي دعواك ستي سمودة الرتي أبسو Cinqii diin islaamaatti nama waamtu irratti si mudatu irratti obsuu. Cinqii amantaa islaamaa keessatti si mudatu keessatti obsuu. Obsitee bira tarkaanfatta. Waddaliilu ragaan gaafilee afran kana baratuun dirqama ta'uu irratti ragaan kan nu qabnu qur'aanarra qawluhu ta'aalaa jecha rabbi ol ta'e. Wal casri jedhe. Casriidhaan kakadhe. صلاة عصريتين ككد يوكا زبن بوداتين ككد إن الإنسان علمنا ما هندنو لفي خسر هنغو كيس سجرا خسارا كيس سجرا إلا الذين آمنوا ورين آمنا نملئ إيمانكم مالي مرتاها براتو داني جيتشو إني دراما جنگا في أفران كيسا بيكورا جنمتي إيمان نمالي waan beektetti amanta kanaafuu beekuudhaaf ragaata jara amananii waa beekanii amananii mal وعملوا الصالحات warreen yoo hin beekiniin kan hojjettu taate hoo akkuma nasaaraan wallaalumaan rabbi gabbartu taata wallaalaan akkanumaan rabbi gabbaru sirraa ni qeebalama hin qeebalamu yoo waan hin taane kaatee salaata kana bakka faatihaa qaraatu waan hin taane cal jetteetuma dhaabbatte waan hin taane wayii qaraate ni ta'a hin ta'u digalee akkas ta'uudha yoo beekte amanta وعملوا الصالحات warreen gaarii hojjetan malee eega beekte hoo gaarii hojjetta itti hojjechuu waan beekte sanatti وتواصوا بالحق warreen dhugaa waliif dhaaman malee warreen dhugaa waan itti hojjette irratti waamte sana namatti waamuu haqatti nama waa walii dhaamuu jechuun da'awaa walitti godhuu وتواصوا بالصبر obsa waliif warreen dhaaman malee warra obsa waliif dhaaman malee jechuun warreen sabrii waliif dhaaman malee kanaaf asumarratti dhaabbanna هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن إيرتا قباف سنيتم يروج